Argafuune kamooltan kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa odeeffannoo ispoortii guyyaa irraa walitti maana waliin tura. Taphoonni torbee ja'affaa liigii tokkoffaa Oromiyaa ramaddiidaa kamisaa irratti fufuun geggeeffameera. Ganama sa'aatii 3 irratti Jiituu fi Gudar gidduutti taphaa geggeeffameen Jiituun galchii tokkoof duwwaan dursaa boqonnaaf ba'uun taphaa boqonnaa deebiitiinis galchii tokko qixaan qabxii godhataniiru. Yaared Tamee ammoo Gudar irraa taphataa hojii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 5 irratti Gidaamii fi Ukkee gidduutti taphaa geggeeffameen Ukkeen galchii 2-1 Gidaamii dursaa boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa boodaatiin ammoo Ukkeen galchii 3-1 Gidaamii injifateera. Haaluma kanaan Sa'iid Girmaa Ukkee irraa taphataa hojii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha waaree booda sa'aatii 7 irratti Guruuraa fi Baabbichaa gidduutti geggeeffameen ammoo galchii malee qixa bahuun qabxii godhatanii jiru. Eebbaa Gammadaa ammoo Baabbichaa irraa taphataa hojii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha torbee ja'affaa xumuraa sa'aatii 9 irratti Olonkomii fi Gaa'oo Qebbee gidduutti geggeeffameen galchii malee boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa deebiitiinis Abdii Zaruu daqiiqaa 80ffaa irratti Qebbeef galchii yoo lakkoofsisu Yaa'unnaa Kadir ammoo daqiiqaa 89ffaa irratti Olonkomiif galchii qixxeessitu lakkoofsiseera. Kanumaanis garee lachuu galchii tokko qixaan qabxii godhataniiru. Raajan Bojaa ammoo Gaa'oo Qebbee irraa taphataa hojii taphichaa ta'uun badhaafameera.